Duritan aladde guddadde yiruma yoo mungkin kana tishawwada waan marra hatta namni social media fayyadama wangeela dhaggeeffatu fayyuu futontaane waan fayyine hojii gaarii hojjetu source of fund godhanii namoonni ittiin galaasan addatti dhagaa darbatamaa as ga'e wangeela garuu isinitti hima barri keessa jirru kun bara namoonni baay'een appir ta'uu present ta'uu garuu presensii keessa bara jirre keessa jira. Waasiun maammoo toleeraan jedhanii gondoritan aladde guddadde haati kosachuma baakos abeeni jedhamu waasiun maammoo innaan akkamitti hin jenne dheeni waaqayyo nama baay'ee waaqayyo gargaaree har'a dhaabate keessaa tokkonadha. Humna koo jabina koo miti jechuudha. Waggaa sadii dura na fakkaata akkuma lafa kana dhufeen hojiidhaa fi iddoo biraatti hojiif deemee warshaa sukkaaraa Mataaraadhaa production supervisor ta'ee waggaa sadii hojjedhee siraalimdii pirezidaantii waldaa seen gaddaqaan dorgomne malee waggaa nama bulchee dhufee sabiila naagaruun on dorgoma achitti gaggeessaa waldaa kiristaana ta'ee hojjechaa ture. Mucaan kun yoom jaarsa ta'ee akkanaan hin jenneen inni ciitiin isaa Yesuus keessa jira. Yesuus nama keessa jiraannaan waan hin taane hin jiru. Kanaaf yoo gadi garagalchanii gombifsanii olmaa waaqan malee waan keessaa argatanii qabdan. Tokkolis hin barne maalis hin barne suma ijoollummaan natti qabate dibatuma waaqayyo ergaama waaqonna kee jira. Siyaasa biraas hin qabu siyaasi koos wanti ila. Kanaaf amanaa gale sagalee waaqoo dubbannaa yeroo universitii barannus gaggeessaa filoo hojii wangeelaa keessatti yeroo keenya fidnee waaqayyo akkas jedhannee dubbanne olmos waggoota 11-12 umurii korraa dhuftan baay'eedha. Kan yeroo hundumaa garuu seenaanaatu gaafan jalqaba waldaa makaaneessu gad lallaba jalqabee steetiin kun na bira darbaa beektaa. Na bira darbaa deeskiin haa dhaaban ture deeskiin gaafa taraa koo deeskiin naa ta'a ture. Sunis nan daangessin hin darbe waaqayyo jaakos xiqqoo naa dabalee har'a yoo xinnaate gulbeettii caaleedha. Naa galateeffadhaa Yesuus. Yesuus gooftaadha. Waa isinitti immoo inni si caalee dhafu. Akka gootanii hidhaa isaaniitu fudhata isini calma dhaabeettidha. Yeroo baay'ee Oromoon keenya galatti shawwadaman waanuma marammarra akkuma marammaraadha kaasan jedhama garuu akkuma yeroo hunda ittoo goon ilaalan kana waan hundumaan shakkuu waan hunduma ilaaluu isarraan hojii ergamootaa kanarraa Yesuus du'aa ka'eetu gaara Yerusaalem irratti wal agarraa beellamatee dhaqe Yesuus akkuma jedhee guyyaa sadii du'ee guyyaa sadaffaatti du'aa ka'ee gaara Yerusaalem du'een ani Yesuus jedhanaani giruuppii namatti ramte jala warri kaan hin amananii warri kaan hin fudhatanii The Great Commission inni jedhu kun achirraa jalqabe. Otoo hin amanin amansiisuun hin danda'amu waan ta'eef. Bartootadha ta'ee disaayipliidha garuu shakkaneedha Toomaas Faaman Doommaadha. Madumati madoofte sanayyuu amman tuqutte dheetu harka isaa keessa galtee jeeq godheedha. Warra akkasii waldaa keessa jira gaabara keessa. Kanaaf lallabiin dhibbaan jiru, lubummaan dhibbaan jiru, tajaajila dhibbaan jiru. Inuma tajaajila lolu. Dhibbarraa 50 argannes 60 argannes 30 argannes Yesuus Kiristoos tajaajilli Galiilaa isa godhee sannaamne tajaajilli Naazireet isin wadi moraalees godhee sannaamne gaafa Naazireet dhaqe hunna hooyyuu haadha kee abbaa kee beekta ilmaan abbaa kee warra Luukaas koo fudhataniitu dimoralaayis gochuu barbaadan Jesus wasn't caring goone ture because Yesuus Kiristoos approvalii namaan tajaajila otoo hin taane eenyu akka ta'e of hin beekne Yohaannis keessatti. Biar mereka ol kaasame har'a booda waaqayyo ofii keessa barsiisame hinga abboota enna ane nyokkata fan beeka enna tokkon of hin beeka lamoonnaan abbaan kona beeka isarraan ala qubala kaachuun nabiyya lafaarraa gaabo luwa wange hojii ergamoota sadii irrattis du'aa ta'e wala garradee gaafachuu warri kaan hin mamani warri kaan hin amanan warra shakkan utontaan warra mana wajjin adeemsatti fufe Yesuus. Kanaaf Great Commission in the Lucan, by the way, Akal Gorilla Lucanamit, Akama Kanasmith, Commission Gavajan Lucan, Rocosini, Kena, European Gavas and Dupata, Commission Kuni, every church you can first century that to a coming.
naannoo eerlii churchittu waldoota jalqaba warra Antookiyaa fa'aa keessatti bara ergamoota jedhamee beekaman kun jaarraa tokkoffaa fi jaarraa shanaffaa. Inni kun isa ammoo hojii ergamootaa kana keessatti barraa'edha. Walumaa gala hojiin ergamootaa macaafa seenaa jedhama. Kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessatti of golchaa. Kakuu haaraa keessatti macaafa seenaa kan inni jedhameef seenaa hundeeffama waldaa kiristaanaa fi babal'ina ishee haasa'a. Kan inni barraa'e bara dhaloota Kiristoos booda waggaa 60 hanga 70 gidduutti barraa'edha. Kan barreesse Lukaasidha. Lukaasu barreesse jechuudha. Beektonni macaafa kan kana jedhaniif structure the content Lukaasii fi hojii ergamootaa wal fakkaatu jechuudha. Amma seenaan sun isin beeku. Kanaaf hojii ergamootaa kanarratti mishinariin jalqabaa achitti jalqabe jechuudha. Achirraa jalqabee gara jaarraa giddu galeessa bara revolutionis wangeelli dhaabanne. Akkuma keenya kana bar tokko amantoonni waldaa guutanii turan. Now no one is available in the church. Nam tokko yu waldaa keessa hin jiru. Waa tokko hubanna. Sabi as jiru kuni waggaa 70-80-90 booda nama biraan bakka bu'u. Iddoon irra teenye kuni time bounded. Tajaajiluu keenya qofa otoo hin taane, tajaajilamuu keenya qofa otoo hin taane, turtii manni biyya lafaarraa qabnu kuniyyuu time bounded jechuun waan yeroodhaan daanga'e. Namni ani waaqayyo waaqni kee biyya lafaa kanarra bara baraan si jiraachisa jedhee sitti raajameeru jirta? Hin jira? Kanaafuu yoomessa yookiin yeroo iddoo nuu kenname keessatti isa Antookiyaatti jalqabame, isa bara ergamoota raajota jalqabame hojii mishiinarii yaadachuu seenaa isaanii haasa'uu otoo hin taane nurraa immoo maaltu eegama? Bara keenya kana immoo maaltu jira isa jedhu gabaabaatti dubbanna jechuudha. Wangeelli kun hojii mishiinarii keessatti kan bobba'an, kan du'an, kan gatii hadhaa kaffalan baay'ee isaaniitu jira. Sirrii dhaggeeffadhaa. Har'a namni sooshaal miidiyaa fayyadamaa wangeela dhaggeeffata. Namni irra gatii baasuun qabu dhagaan nutti darbatamaa jiru hin jiru. Warra kaanitti garuu addatti dhagaan darbatamaa as ga'e wangeelli. Nuti qorqorrootti iyyuu dhagaan darbatamaa jira hin jiru. Garuu kwaantitii itti mishiinanii irra deemaa jiru baay'ee wal darba. Isa kanaaf dhiibbaa guddaa kan uume maadda kan sanatti dhufna jechuudha. Bara keenya kana hojiin mishiinarii guddatee digital evangelism sadarkaa digitaala fayyadamee namni wangeela lallabuu bira ga'eera. Baay'ee impact inni jedhu immoo waan biraa. Maaliif dhiibbaa uumuu dadhabe isa jedhuufi waldaan kiristaanaa har'a jirtu kwaantitii ishee baay'inni ishee baay'ee guddaa. Akka Itoophiyaatti yoo ilaalle daataan yeroo dhiyoo kan agarsiisu persentii 18 qofatu Yesuus Kiristoosiin faayisaa lubbuu isaa godhee fudhateedha. Miiliyoona 136 fakkaata baay'ee gondoo gurguruu. Persentii 43 warra kana 33 immoo warra kan irra faate jechuudha. So eessa jirra jechuudha nuti? Warra 18 keessa jirra jechuudha. Ishi waldaa haga kana banamee jiru, chaanalee gurguddaa jiru, waldoota sharoota hedduu baay'ee xafamee jiru. Maaliif persentiin keenya 43 keenya? Daataan kun sobamu dhugaatti dhiyaatu. Kiristoos Yesuusiin faayisaa lubbuu isaa godhatee kan fudhateeru persentii 18dha. Asirratti gochuu dandeessu. Kanaaf hojii bal'aan nu hafeeru jira jechuudha. Isa kanaaf immoo hojiin ergama guddicha yookaan Great Commission jennu kun, Commission jechi jedhu kun hidhannoo jecha lamaati. Co-op and the mission. Mishinii yoo ta'u, co-op garuu kan namoonni hedduun walitti combine ta'anii kan nama tokko qofaan hojjetamu miti. Namni diinagdeedhaan contribute godhuu danda'uu qaba. Namni beekumsaan contribute gochuu danda'uu qaba. Namni waan hundumaa walitti gaafa dhufe babal'ina wangeelaa yookiin mishiinarii kana galmaan ga'uu danda'a jechuudha. Isa kana keessaa kan inni irratti akka murree fudhadhee hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti
Afuura qulqulluudhaan guutamaniitu gara mandarichaatti gadi bu'aniidha. Eenyu fedhe? Phaawulos, Saa'olii fi Barnaabaas. Ga'ee afuurri qulqulluun ergama guddicha keessatti qabu. Mata duree duratti dubbanna jechuudha. The role of Holy Spirit in a great commission. Ga'ee afuurri qulqulluu ergama guddicha keessatti qabu. Isa jedhu jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa argitani. Yesuus Kiristoos hojii ergamootaa keessatti hundeeffama waldaati jenne waan ta'eef humna amma argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa. Maalan isinii ergan? Afuura koon isinii erga comforter. Kan isin gargaaru, kan isinii mijeessu afuura koon isinii ergaa. Suura prerequisitiin jalqabaa hojii wangeelaa kamiyyuu hojjechuudhaaf namni afuura qulqulluudhaan guutamuu qaba. Dhagamaa mitiire yoo namni keekeetti sagaleen gosinitti godhate danda'aadha. Afuura qulqulluudhaan guutamii yoo jedhame namoonni hedduun afuura qulqulluudhaan guutamuu yeroo baay'ee ergaa dubbachuu, raajii dubbachuu qofatti sana qofatti miti kan inni miidhagu. Garuu isinitti hima barri keessa jirru kun bara namoonni baay'een abbiir ta'uu, pirezentii ta'uu, garuu pirezensii keessa bara hin jirre keessa jira. Kanaaf afuurri qulqulluu ka'ee inni ergama guddicha keessatti qabu waliin macaafa qulqulluutu jedha waan ta'eef. Yoonaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaatanii dubbiftan, hojii ergamootaa 13 yoo dubbiftan, akkasuma Maatiyos 28 yoo dubbiftan, hundi isaayyuu waa'ee ergama guddichaa haasawu. Namni fayya jedhee taa'uu akka hin qabne, lubbuun namoota lafa wangeelli hin keenye agarran akka namarra jiru. Baay'ee oksijinii nuni har'a fudhataa jirru kun, guyyoota nuni har'a fayyadamaa jirru kun abbaa qaba. Maalan jedhu? Ani ongelam. Guyyaa nuni har'a jiraachaa jirru kun abbaa qaba. We are not wasting baay'ee. Waaqayyo kan inni jiraachisaa jiruu fi haga gaafa digirii keenya second advance goone maal godhu sanan miti. Macaafa qulqulluu keessaa kakuu haaraas, kakuu moofaas rifeer yoo gootan daadhii buusaa kan ture eenyu? Nimiyaadha. Hoolota biyyuusaa eegaa kan ture eenyu? Museedha. Hoolota abbaasaa eegaa kan ture eenyu? Daawitidha. Namoota kana hundumaa yoo ilaaltanii baakgiraawundii isaanii preparation centerii yookaan of qopheessuudha ture. Jalqaba baruma nuyi baran hojii nu hojjennu hundinuu hojii itti gaafatamummaa isa Great Commission kanaaf nu qopheessu. The end resulting keenya mootummaa Waaqayyoo keessatti ga'ee taphachuu dandeenya jennaan milkoofne. Fakkeenya isinitti hima. Namni barachuun gaariidha, barachuun cubbuu miti. Barachuu keenyaan garuu we have to add value in the kingdom of God. Waanuma nu harka jiruun, waan hojjechaa jirruun mootummaa Waaqayyootti value dabaluu yookaan gatii dabaluu danda'uu qabna. To the minimum yoo xiqqaate namni akkamii mootummaa Waaqayyoo keessatti dhiibbaa uumaa jiraachuu, fayyina isaa jiraachuu. Anoo dhugaa ba'aan jiru, anoo mishiinarii miti, inni kun hiika mataa isaa qaba. Garuu isinitti hima saba Waaqayyoo yoo xiqqaate isa dhageenya wangeela kana jiraachaa jirra taanaan we are expanding the kingdom of God. Nuni amma mootummaa Waaqayyootti galleerramoon galu. Galleerraa galaa jirra. Karaa arganneerra. Hojjenne wayyuu karaa arganneerra. Who is the way? Kan ishee Yesuusin arganne. Beesa kanaafuu galateeffadhaan karaa argadhee warreeffadha. Garuu amma kanatti hin jira wajjin qowwadde yeroo baay'ee nuti ayyaanaan fayyine waan ta'eefi caammaa luka duraa deemnee jira astaawasuun nama cophatuu dhiibnee sana miimooriyaaliin sun hin barbaachisu. We are salvated, right? But we have to live it. We have to keep it. Jiraachuu qabna, maal gochuu immoo qabna, tikfachuu qabna. Fayyeennee warra barsiisa sobaati baay'ee normaali ayyaanaan fayyine homa nurraalee qorreedhaan sinootti doktiriin of makaana Yesuus. Mitiidha. Ga'een keenya jiraachuu fayyina keenya eeggachuu danda'u qabna. Maala Phaawulos jedhan takka fayyinee beeknee yoo cubbutti kufne sababii lammataaf hoolaan aarsaa taatu jirti.
namni fayyee ka'ee egaa guddicha wal qabata waan ta'eef dhaqa. Nuni hojii gaarii kan nuni hojjennuuf fayyuuf otoo hin taane waan fayyineef hojii gaarii hojjennu. Namni fayyaan immoo nyaachuu danda'a. Namni fayyaan hojjechuu danda'a. Namni fayyaan agarsiisuu danda'a. Namni fayyaan deemuu danda'a. Namni fayyaan he can act hojjechuu danda'a. Namni fayyine garuu hojii hundumarra maaltu fayyadu hin jedhamu miti waannaa manni nama baalu waannaa xeenaa nama baalu waannaa xeenaa namni jedhamu kanaaf kiristaanummaa keessatti qoricha yookaan dhukkuba cubbuu jedhamtu kan addaan nu liqimsiise sana dirqama qoricha sana liqimsinee fayyuudhaaf Yesuus Kiristoos fudhachuu dirqama. Amma komfortii nuyi qabaanneerru kana warri hin qabaanne jiru jechuudha. Amma warri Yesuus gooftaadha gaafa jennu fannoon kuni fannoo bina qabudha gaafa jennu fannoo asirratti baatu barus fannisuu barbaada. Bilaayindineesni kana caaluun jiru waa'ee inni dubbataa jirti. Waa'ee fannoo haasawaa jirta. Fannichi siif fannifame waa'ee Yesuus haasawaa jirti. Garuu fannoo gosa sadii jira mitiire we don't know which they are carrying. Hattoonni lama kan irratti fannifames fannoodha. Kan Yesuus cuquliisa wanti jedhamu jiru. Kan jala diimaa burraa waan jedhamu jiru. Fannoo sadiitu ture. Hattoota lamaan gidduutti Yesuus fannifame. We don't know kiroosii isaan baatan hin beeknu jechuudha. Kanaaf immoo addamuu qaba. Namni yeroo baay'ee isa kana kan Yesuus irratti fannifame too jedhamanii mormatti miti addatti nan baadhan. Kanaaf namni dura fayyuu qabu. Amma nuni Yesuus Kiristoos si jaallata. Hojjetaa wangeelaa Yesuus Kiristoos si jaallata. Si du'e Yesuusin fudhadhu too hin taane seensi kennaa wanti kun. Seensi kennaa hin kennu. Garuu yoon akka jedhee hojjetaa wangeelaa ati fayyite itti fayyina kee eeggadhu. Kiristoosin jiraadhu. Isa fayyite karaa fayyite sana agarsiisne yoo jedhee it is acceptable. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessa jirru kana keessa ishi fayyineerra Yesuusin fudhanneerra amma Yesuus too mana lafaa jiru too diingalatiin ol galee namni kun hundi mootummaa Waaqayyoon gala I don't know. Kanaaf warrumti fayyineerru kun iyyuu fayyina keenya eeggachuudhaaf cheek-appiin nu barbaachisachuu barbaade. Hafuurri qulqulluun ergama guddicha keessatti inni jalqaba maal godha yoo jettanii hin waama adda baasa. Hojii ergamoota 13 tokkoo kaasaa dubbisaa. Ga'ee hafuurri qulqulluu ergama guddicha keessatti qabu gaa tokko waamuuf adda baasuun. Meerra laalaale waldaa kiristaanaa keessatti self appointed propheetiin jiru. Self appointed pastor jiru, God appointed jiru. Kana jechuun ko warri ofiin of shoomanii jiru. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kan baay'ee saamantanii olaaltanii pirofeeta kelee garuu digaa utbootee mana carii hafuuraan gaafa laaltu meediin waati cherchi wanti jedhamu hin jiru. Dhaggeeffadhaa. Gara sadarkaa kamitti ga'eera beektu? Gara sadarkaa ergama abaluu jedhee namni maqaadhaan of waamutti ga'eera. Siingariin immoo lakkoofteef mirmaraan qabu waan ta'eef. Siingar abaluu pirofeet abaluu ergama abaluu jedhama. Garuu akka hojiin ergamu maalin irraanfattee hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti kan dubbatu. Ga'ee hafuurri qulqulluu maal keessatti qabatee daddafee dubbadheen isinii kadhadha. Ga'ee hafuurri qulqulluu ergama guddicha keessatti the role of Holy Spirit in a great commission jennee mishiinaroonni as keessa jirtu taanaan baay'isawee jalqaba bireedii aan kan kennamu isiniif ta'uu Yesuus dhufe. Warra sirraa horroo mana diiga guduruu mana jaara jedhan kana badaa miti. Warra sirraa hin barbaachisu jechaan jiran immoo akka turre wal ga'inatti waaminaa hin barbaachisa. Garuu kaayyoon nuti biyya lafaa kanarra jiraachaa jiru inni guddaan wangeela babal'isu. Kanaaf mishiinaroonni irra jiranii as keessa magaalaa keessa deemanii Yesuus yaadinaa maal warra jedhan jiru baay'ee sappoorti goona. Garuu
akkuma macaafa qulqulluu kanaatti gaafa laallu iyyuu abbumamti fe'ate baay'ee soofandi godhanii namoonni ittiin garaa isaanii guddisaa jiran jiru. Har'a nama baay'eetu wangeela nyaataa jira. Namni sharaa waxxaratee iddoo adda addaa jiraatu kun namoonni iddoo adda addaatti ni jiran including doktiriinii maqaan Yesuus taateerra waldaan jirtu baay'een ishee kan effective kan hin taane waldaan kiristaanaa baay'ee ishee jiru. Kan dallagaan wal qooddee, gandaan wal qooddee, siyaasaan kan wal dallaaqamte baay'eetu jiru. Hin dhufa Yesuus garuu gaafte. Gargaraasaa hin dhufa Yesuus jedhaan lama. Waldaan har'a waldaan Anxookiyaa fakkaattu. Isa kana immoo eessaa fidde waan jedhu natti fakkaata Yesuus yoo gaafte. Kanaaf kaanooniin madaallii kenna macaafa qulqulluudha. Barnaabaasiif Saa'oliin hafuura qulqulluutoota waaqeffataa jiranii otoo isaan worship godhaa jiran I need this people set apart for me. Ofii isaa dhufee addanaa baasan adda baafatan. Jarri biraan achi keessa jiranii ni jiru. Garuu hafuurri qulqulluu eenyuun maal akka hojjetu beeku. Namni hundi raajii miti, namni hundi faarfataa miti. Emotional prophets, emotional singers, emotional missionaries jiru bara keenya keessa. Callu madanii natti dhufedhanii warri emotionalii kaanii durdir jedhan hin jiru. Garuu waan isinitti hima. Missionariin kun hojiin babal'ina wangeelaa kun bara ergamootaa jalqabee bara reguleeshinii jalqabee moloksee bara sana jalqabee jaarraa 20-21 haga dijitaal evangelizimiitti hojii gurguddaa hojjechaa kan inni dhufee fi haalatu mijatee fi dhufe isinitti fakkaatin. Siyaasa mijatee fi dhufe isinitti fakkaatin. Mootota toleedhee mishiiniroota iddoo laatee fi tol hin taane ittan dhufa. Hafuurri qulqulluu warra waame hin hidhachiisa. Yes. Ameen jedha waan. Hafuurri qulqulluu warra fo'atee wajjin ni jallifatu. Waa isinitti hima. Har'aa booda Waaqayyo lafa jirtu kana keessa hojii mishiinariif adda keerratti adda gochuu jalqaba. Adda baafatu. Sana booda Phaawulosi, Saa'oliif Barnaabaas gara mandaritti itti gaafa gadi bu'anii namtitti qoricha namatti gochuudhaan beekamtu tokko tureedha. Dubbisa gadifaati. Qoricha namatti gooti. Sana booda namtitti immoo kan isin ajaa'ibu akka namni ittiin dubbanneef mootii biyyaa wajjin koopereetaa fi hojjetu. Hin ulfaatu. Mangisti biyya buluu wajjin rileeshinii ishee konnekshinii ishee cimtatteetti eenyuutti ilaalaa. Hafuurri qulqulluu maal godha hojii bobbatti yookaan gireet komishinii keessa hafuurri qulqulluu in waama adda baasa tokkodhaa jedhu. Lammataa hafuurri qulqulluu hin aangessa yookaan empower godha. Hafuurri qulqulluu aangoo kennaa hin humneessaa yookaan empowerment isa jennuuti aangootti kenna jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Saa'oliin Barnaabaas gara namtitti erga dhaqanii booddee maal ta'aniiru? Maal ta'aniiru? Guutamaniiru. Ishee kun isinii kadhadha dhumata. Pheenxeen guutame hin sodaata ta'uu hin taane sodaachisa. Itti jedhii nama bukkee kee guutamee hiriirime. Maqaa gooftaa Yesuus isa ammaa kana caalaa hafuurri qulqulluu. Waldaan kun hafuuraa jettu irraa. Yoo kaasa sabana. Waatu taatu hafuurri qulqulluu kana caalaa. Sagalee baafnu maqaa Yesuusiin waldaan kun irraa booda hafuureedha. Atumtuu hafuura jechuu jalqabu. Namni nama baay'ee kaafannaa nama baay'ee foon jedha. Messi gaata. Foon beeku. Foon immoo yoo turte gadhee. Foon umuriin qabdu foon miira waan ta'e. Har'aa booda si eebbisa obboleetti na dhaqaa jirtu. Har'aa booda ba'uuf galuun kee hafuura qulqulluu jedhaan. Isa isinii kadhatta Waaqayyotu kana natti himamu. Sana booda amma isinii lallaba. Sa'aatii kanaa booda immoo piraaktikaalii arguu jalqaba. Hin aangessa hafuurri qulqulluu aangoo kenna. Ilaame mishiinarii jechuun namni waa'ee Yesuus dubbatu ija jalaafaan dubbatiina. Mootii Roomaa duratti Phaawulos gaafa dhiyaatu si'een laala. Nama Waaqayyooti aangoo siyaasaan qabu garuu barateera. Akka Waaqayyo sana fi waan baay'ee. Sana fi tokko hin waamu. Lukaas olaalte meedikaal dooktorummaa. Phaawulos olaalte PhD biyya amma jiru kanaan PhD 3 ta'edha. Macaafa. Nama hedduu yookaan seera nama barate. Namoota gurguddaa waama Waaqayyo. Sanafoota waamu keessatti. Shaadraak, Meeshaak, Abdinaagoo biyya biraarraa booji'amanii dhufanii
አፋኔ እኮ መነ በሩሳ ገለን ጀናን ራንኪን ባናን ጀር መቃንሳኔ 1 እስከ 3 ይባል እስኒትሙ ዋንቱ ቁጋዝርትኑ ኪላሲ ገልቴ በረተ በረንዴ በረተለ እርግተኒ አፉር ቁልቁሉ ሲከያ ጅራታና ለፈደቁጥቲ ይባ ኡሙዲሱ ኢትስ ኢምፖሲብል ይባ ኡሙዲሱ እንደንዳም አርካውል ካሲ ሃላ ቦለ ለፉማ ማንም ይለከዳ በተዲባ ወይ ሃኡማ ሳኪያቦ ኢተ ጀላላ ሲየደኒ ጳውሎስ ሞቲ ወረ ሮማራ አንዴኙማ ኮከነ ቡዴና ነምቢቴ ረቢቴ አሜን ላጋታካሶ ሬዲጋኒ አሁን የመለለባጁ አብዱል ፋፈና ጅሩኩን እኮ ማይት ቆጠቆጣ ሲትዩ አብረምነማ ተስተመቴ አሜን አከረመዶ ዱላቲ ጢጢ ሩከተመ ፋርፈቶ ደበኒ ማልጎታ እንጅሩ ገሰ yoo jiraate himayyuun barbaadu ameen jedhi utaalii jedhamu elaa sin eebbisa har'aa booda maqaa gooftaa yesuusin hafuurri qulqulluu si hamacheessu waldaa hafuurri waaqayyoo keessa hin jirre gaa'ila hafuurri waaqayyoo keessa hin jirre tajaajila hafuurri waaqayyoo keessa hin jirre harka kee ol kaasi har'aa booda lafuma barattutti iyyuu hafuurri waaqayyoo si hamacheessu ameen ameen yesuusatti gooftaadha Ara seetan ni kau yang jatuh lupa doa atau isuranda. Ame afana la lupa tega lahir tu seetan. Walda paya teman namnya fura kulkullu dan luta merun jiru boleh tako. Harra karo akasin jara furwa kayo walid bersih demi sasin jara. Hingga Sauli fi Barnabas gapa kadi buane. Enak nam tippina nak enak. Arkewa kayo bofta sidai. Looking power. Dokter Nabi yokan tiram kerrator fekkan sede wajib nando. Wasu na manjam tananja power kabudire. Injam tasi tere si jauh sundo. Because it's spiritual. Ikala to kosegetikan. Ilamu sinitti ma. Wajina furo kulkullu amana monni bayi adunya furo. Siga ko sitti telefoni indaze mi balle gerle life. Le Christian it is spiritual life. Isinitti ma. Inkaran nan nge maro bayi sirit kawata. Inkaran nan kada chuchu malle chu rabetu. Orang tak kengkar lep kalah, kalau tu gawa kalau tu guyo tak kekes saja entah berarti. Rumah ini gawa kan nanti tu lagi mati biaya makan nah, bagaimana makan makan kan orang betul. Ada sih fayah ada ajiwa ukur senang inje tahu kayu. Karena the God's salvation is holistic. Mata apa ini segera situnis. Aman tu ada kau sini jalan. Kena putra sini kenu narat tu jadi wana nargeru. Amma tolu bata jiru kaase akkana mawgaasi waana qadu tafurri qulqullu siduutu ajal qabu atun gadiftu sanabu Daawit ko gaafa ejje haadha mana yamti wajjin ciisa booda gooftaa dheena waa tokko qofan si kadhadha dheena hafuura kee laakatoo roseekiti kanneen hafuura kee qofa dheena isa gaafa dhagaa tokkoon gooliyaadiin gombisi isa gaafa Hallelujah! Isa gaafa jina mana argu dan dabeji kena arge. Isa gaafa jechana dalam sise. Isa gaafa lola. Isa gaafa tiki afura kena rafura tini. Namni sabi kali akasih sini bisa. Harra bora nama kena harra elah saganta kena sebab fadde. Harra bora afuri kabesin gadi nasipalan. Yosef fakko kanisani mana motivara kirsa tonya atas tadi dugu incallatte ejinti kufana. No, because he was in power. Afura malteke angkot. Namun afura kullu kesan jide yokin under confident ina yokin over confident. Lachuma la jenjati. Namun tokko normal confidence. Through normal confidence, by the Paulus, I can do all things. Through Christ, Jabina Christos naken ikala dimi abota nakati. Har boda name. Udah Yesus wali detani sinita. Har boda da. Aja tunjol kabara. Wanan hidera. Hilda mara. Nama satya tenetam mereka kana riala isabora da. Namun nafura kaya fiu. Saudara betul betul. Nama biaya musyarik saudara. Itu ketika nyampe kembali, you are in power. Angge fonte. Karena gara-gara carinya cuma cari dia. Dimana para tahu juga esa. Utoh furukun kulu kesa jadi grading dah para tahu macam macam ini aja.
Yuno maaliin beektu hin fayyadamne wanti aktiif godhi bakka abiddan jira qabsiis. Har'aa booda hojii hojjettan keessatti maqaa gooftaa Yesuus inni faarfannaa 45 torba irratti caafama. Jallina jibbitee qajeelina jaalle. Dibata gammachuu siribee biyyoota kee akka caaltu godhe. Har'aa booda ati beekte miti namni dhaga'u kun gooftaa Yesuus ulfina kee jedhee hojjetu. Namni dhaga'u kan irratti hojjetu. Har'aa booda maqaa gooftaa Yesuusin tooppi ta'uu jalqaba. Dargaggoon fooniski hin kadhanne taa'atiin addunyaa afuuraa keessatti wanti dhamidhamaa. Jeedika soofti koppiin jaarti koppiin hin mudire. Amma waraqaa tokko piriinti gootanii gaafa baaftan itti visibiliita. Soofti koppiidhaan qabama gubbee. Kadhannaa jechuun addunyaa afuuraa jechuun soofti koppii. Gaafa achi ba'u haarti koppii ta'ee ba'a. Wanti kun jalqaba akkas ture. Wanti kun akkas ture. Namni jalqaba waan kan hojjete yaadatu. Obboleetti dhaggeeffadhu qaba. Wanti kun jalqaba maal ture? Amma Waaqayyo sin eebbisa gaafa nuun jedhu. Doolaar Ameerikaa irraa bichaa nu ergisiisan sa'inaa. Waaqayyo maaliin nu eebbisa beektu? Maaliin sin eebbisa? Yaada sii kenna. Yaada sii kenna baqa. Yaaduma sii kenna. Yaada sana hojjetta. Everything yaada kee jira. Waan baay'ee gaafa dubbiftan baay'ee isinitti nuti. Naawulooti, barumsa, digirii, PhD, apostidoo maal waan jedha maaf deema beektu nam yaada haaraa tokko argachuuf deema waan biraa miti. Waaqayyo har'aa booda ija yaada kee haa balu. Ameen. Birrii qaba garuu waan hojjedhu wallaalu hin jiru. Baqaan fuula wal baqaa. Garuu namallee qaba garuu waan hojjedhu walii isaa wallaalu. Har'aa booda hafuurri kun sirraa qaa'aa jiru. Ameen. Yes. Moota kutu kufumu yaadadhu. Proposal itu hojjetan proposal. Amma bara kana ko you can sell proposal. Business proposal. Waan barbaanne hojjenne gurguruu dandeessaa qaba. Inni suuqii qabu birrii qaba malee yaada qabu. Isa siin balu kana too siin bantee isa siin kana too jettee isin eebbisa. Waan haasaa jiru kun eebba guddaa. Har'aa booda warra barattanii warra hin baranneefis Waaqayyo eebba yaadaa sin haa eebbisu. Kanaaf addunyaa afuuraa keessa jiratu Saa'oliif Phaawulos jedhamu waan achitti na dhagaa na hubattu. Saa'oliif Barnaabaas harki Waaqayyo sirra dhufa jaamaataa tannan wadaa'u. Yeroodhuma sana maaliif hafuurri qulqulluu Phaawulitti kenneera waan ta'eef jaamaataa tannan hin jaan akka hurrii wayyeedha. Iskeel soddoma torba irratti mumaadha beekte iskeeli lafeen kun nama taa'aa miti waa'ee hafuura qulqulluu fan dhaqa. Nama ta'a wanti kun na sinuu waan beeka gooftaa. Yeennan iskeel amma raajitti dubbadhu sirratti dubbadhu ebee warri Waaqayyoon irratti hojjetee beekatan. Hin hojjetan nan amana warri jettan. Akkasin jedhamu obboleetti booldineesiin asuma kaa'amu shakkooda harka keessa beeku. Waaqatti agarsiisa harka malee waa si itti biterraa Waaqayyo. Asuma jalqaba mee hin hojjeta Waaqayyo dhaame. Raajii sirratti raaja wanti lafeesi jalaa ta'e foonitti siifaa qabatu. Waa'ee hafuuraa kan dhaqeessa eenna akka goodannan qilleensa waame. Qilleensa goodee arfanitti ajajennaan qilleensi lafa jiruun dhufennaan qilleensi yaakaatoo sekireekeetii meetii waa dubbadhee darbasee kanarratti yaakaataa lafarraa teekaatii namoota ofirra dabarsii nama kaasaa harka mirgaa'u. Qilleensa mirga deebisu. Qilleensa dhukkuba fuudhee deemu. Qilleensa hiyyuma fuudhee deemu. Qilleensa balbala cufamee banee deemu. Qilleensa balbala banu. Qilleensa tajaajilaa kaasu. Qilleensa ayyaana dabalu. Maqaa gooftaa Yesuusin nama amane kanarratti waameera. Otoo lallabni kun hin dhumiin nama baay'ee qilleensi kun haa argatu. Yes. Qilleensi sun lafee walitti funaa. Waa qilleensi hafuura qulqulluutti fakkeeffama qaba caafa qulqulluu keessa. Kanaaf hafuurri qulqulluu hin aangeessatu. Kanaaf gaafa dhandhee mishineeree tokko sinitti beera. Babal'ina hojii Waaqayyoo gaafa jennu selfii appointi. Waa'een ofiin of muuduu kana baay'eetu jira waldaa keessa. Waldaan mataa dhukkubbii kan waldaa keessaan ta'aa jiru tokko warra akka kanaa. Waaqayyo natti mul'isee maal goota gaafa jigee hin baranne taanaan akkam ta'e. Yookiin wangeelaan yookiin hin baranne natti mul'iseera Waaqayyo yeroo tokko otoo lafa kana hin deemini
isaan fedhan tokko boorana ta'e isaan fedhan waaqayyoon na ergee waldaa kanatti na ergee waaqayyoon dhufeedha. Maala waaqayyo baajata gubaa waaqayyo maala madaama mafarraa barma bishooftuu faara nama dhabee inni tiraanispoortii amma kana gubsiisee boorana irraa fidee mataa haraatti raajii sun waa duuba jira malee har'aa booda hafuurri akka kanaan nama tokko irratti qabamuu jalqaba. Waaqayyo isin akkaasu naaf faadha. Hafuurri qulqulluu si keessa jiru billaatti deemta. Warra irraa billaatti nuti jechanii sodaannee gadhiisu. Dooktar kun amma wanti kun hojiin kun biyya kana illee gargaaranii amantoonni asii yoo gargaaraniidha. Waaqayyooti isin haa eebbisu. Gargaarni garuu as qofa iddoo biraas jiraachuu danda'a. Hojii waldaa keessatti hin ajajamu qaba. Hin ergamtu hojjechuuf ammoo hojjechiisuuf waan hundudha. Warra waldaatti kan miti miila dhiquuf waamamne malee miila dhiqsiifannu waldaa. Ati arrabsuuf mirga qabdu arrabsatta garuu. Akkam hojjette haala hojiin akka seedhamta malee akkam faarfattachuu hin dandeessu. Hojjecha hojii faallaadha waan ta'eef. Kanaaf obsa nama gargaara. Kiristoos immoo gatii keessan kaffala waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hojii hafuuraa keessatti Waaqayyo nama waamuu keenya mirkaneeffachuu danda'u qabna jechuudha. Hin aangessa jennu. Hafuurri qulqulluu akkattan sagalee kana haasa'uun beeku baay'ee. Waldaa kiristaanaa baay'ee deemtanii tajaajilamtanii saacha'uu dandeessu. Har'a hojii hafuura qulqulluu wanti jedhamu kun namoonni baay'ee namni achi ba'ii irraa jiru maal gochuu qofa otoo hin taane waldaan kiristaanaa ilaalame gaafa isaan Saa'oliif Barnaabaas gaafa mandaratti gadi ba'an maal gochaa turame hiikkadhatu turaniif waldaan kiristaanaa irraa mishiinarii giruuppii qabdi waldaa kana qabdi jiru. Yoo garuu irratti hojjechuun dirqama maaliif namoonni afur ati dhaqeechuu hin dandeessu waldaan afurri qulqulluu appointis gochuu danda'u keessa kee tuqee ka'uu danda'u qaba afurri. Ani hojii kan irratti hojjechuu qabanne ka'uu danda'u qabna jechuudha. Har'a waldootiin kiristaanaa baajata guddaa kan dhangalaasaa jiranii hin barbaachifachaa jiru. Fooqii ijaaruu, waldaa mastaawotii galchuu, kiboordii dabaluu, advaansii maateeriyaalii kana gaxxamuu. Akka jedhee barreeffameera Luqaas meeqarra jira inni kun? Hojii ergamootaa meeqarra jira? Inni jalqabaa waldaan kiristaanaa ergamni ishee lubbuu barbaada. Waldaa kana sentraalaayiz godhee haasa'aa jirani. Akkuma walii galaatti yoo ilaalle baay'een warra lubbuu haaraa bakkeedhaa booji'uu miti nama waggaa kana keessa amaneef hordoffii waldaa kiristaanaa mun gochaa jirti. I don't know. Inni fayyi eenyudha? Baab godhe mooddoorra jira. Advaansii godhe immoo duuba deebi'uun jedhamu hordoffiin nu barbaachisa. Waaqayyo mul'ata nuuf haa laatu. Ameen. Kaayyoof viijinii waldaan ni jalqabaayyuu bayyaaneetu yoo xinnaate lubbuu haaraa amma kanaa booji'uu danda'u qaba. Lafa abaloo keessumaa lafa kana irratti olaalta. Harargee. Sumaalee jiraasi. Harargee jiraasi. Persenteejii isa sila jenne 18 keessaa otoo godini naannoo kun bahe immoo persentii 2-3 iyyuu hin taatu. Namni baay'een Yesuus gaafa jettu addisnaa hin beeku. Kanaaf ga'ee ofii keenyaa ba'uu danda'uu qabna. Nama beekatu isinitti nama waan ta'u. Nama beekatu lafa hojjetutti lafa baratutti ani beekte dhadhee boolli si namni dubbatu nama meeqa. Namni baay'een dhoksu namni baay'een korfoonii godhatee faarsaa dhaggeeffata. Disciplining mormaa jira miti. But we have to show it. Wangeelli lafa dhiigi qulqullootaa bu'e irratti waldaatu hundaa'a. Fayyinumti keenya iyyuu dhiigaan dhufe waan ta'eef dhiigaan itti dhufa. Kanaaf Waaqayyo hafuura isaan gaggeeffamne hojii kanatti akka bobba'an waa barakaa. Inni sadaffaa gara xumuraatti fida. Ga'ee hafuurri qulqulluun ergama guddicha keessatti qabu hojii dhuga ba'umsaas hojii fayyinaaf hojii eegalame itti fufsiisu. Sustainability jenna jechuudha. Hojii ergamoo wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 haga 20 irratti yoo dubbifattan achirra immoo maaltu jira seetan.
maqaa abbaa ilmaan kan hafuura qulqulluuttis saba hundumaa cuuphaa bartoota koo godhaa. Ani immoo haga handaara lafaatti maalan godha isin wajjinan jiraadha Yesuus. Ga'ee hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaa keessaa qabu waan akka laayyootti ilaalamu miti. Sustainability jechuun itti fufinsa. Namoonni tokko ji'a tokko keessa baay'ee wangeela lallabu, ji'a tokko keessa gooftaatti baay'ee jajjabaatu, ji'a tokko keessa baay'ee malallabu, baay'ee tajaajilu, ji'a biraa keessa immoo akka mataa garbuu gaddeemu. Ganaaf immoo dhidhiibbaa biraa barbaadu. Yeroo hafuurri qulqulluu mee abboota bibbii boqonnaa jaarraa kaasaa dubbisaa jaaf ture waa'ee Geediyoon. Geediyoontu warra Miidiyaanii dhokatee qamadii sirribsiisa ture, sodaataa ture waan ta'eef. Barri bara koloneeffatamu bara sodaachisu ture waan ta'eef. Guyyaa tokko ergamaa Waaqayyoo dhaqeetuma loltuu jannana ta'e. Ameen jedha ameen jiru. Ati loltuu jannana ta'e. Amma inni kun waa'ee identity crisis mul'isa baay'ee. Amma fakkeenya dargaggoota yoo baay'ee we need to wait for the approval. Takka dibamnee waamamnee tajaajillee haga pluralismiin namootaan hin eeggalutti eegganna. Isinitti hima hafuurri qulqulluu si keessa jira taanaan you don't care about approval. Waa'ee mirkaneeffannoof hin cannaqu. Namni Waaqayyo waan approved made in Holy Spirit jedhamte waan ta'eef homa faabrikaa biraa galuun homa waa biraan hin barbaachisu. Isinitti hima har'a Waaqayyo dargaggoota tuqu qaba. Beektota hayyoota gidduu kana keessa jiran kaa nama tuqu qaba. Nama jabanuu qaba na namana. Geediyoon akkana jedhe loltuu jannana akkamitti akkana naan jetta qomoo qoyoo ta'e warra minaasee dhabni warra xiqqoo dhedheetu waa'ee baakgiraawundii haasa'uu jalqabe. Noodee ergamaa Waaqayyo akka nama tokko rukutuutti as rukachiisa ka'ee waan godhuuf qabe beeka waan ta'eef Waaqayyo. Sana booda maal godhe seetan hafuurri qulqulluu bifa ibiddaan dhufee gaafarra bu'e wadaa'u yerooma sana namni baay'ee sodaatu ture. Namni ija laafessi tokko daffaarii konfidensi laphee dhiibeetu qobaasaa beefiin jedhu laafuufuu jalqabe. Icciitii hafuura qulqulluu laala. Amallaalamitti abalu koonnuu kadhadhu abalu amantoota isaatii sadiitti koottaa maal godhaa isinitti dhuma jajabaadhe. Harki isaan akka kanaa sossobdaan akka kanaa mootummaa Waaqayyoo keessatti. Sagalee Waaqayyoo billaa qaba. Yoo jiraanne nu jiraachisa dinna taanaan garuu tola jettee yoo abboomamte waan gaarii lafichi baasu nyaata. Dittee yoo irratti baate garuu billaas nyaatadha sagalee Waaqayyoo. Isin irratti eenyee irratti camallaqamnu kana dhiigaan dhufe waan ta'eef obboloota tokko fayyina keessan salphaatti hin laalu kabajaa wangeela. Lallabuu yoo dadhabamne yoo lallabuu baanee tajaajilu dadhabne isa nutti himamne haa qaban. Dhagni kee kun kan kee miti. Namni hundi haa dhaga'u sagalee kana. Dhagni kee kun kan kee miti. Echaaf hin fayyine. Hatuuf hin fayyine. Gubbee nyaachuuf hin fayyine. Ati beenteedha. Baajata dhiiga Yesuus jedhamu tokkotu sirratti ba'eera bara. Namni akka qaddaree taa'u kun immoo nama hidhaa guddaan irra jiru tokko ture bara. Doolaarii korbeessa oolaa korbeessa reetti dhangala'e miti. Ilma Waaqayyoo Yesuus dhangala'e siin as kaa'ee jira si fayyisee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee ture. Gaara Yerusaalemitti ol ba'aa jiru Maariyaamitti fiigdeetu dhamnaan kan dhabni kun dhamna du'aa ka'eedha. Yuusaa kiraadaa gaanaa labaa babaatti ni gloori. Isinitti ni maddas. Namoonni dhagna keessan akka barbaadan gochaa jirtan deebiidha. Waaqayyo irraa naan fayyadamee ergaa dubbate hin biddu taanaan garuu milikkita sitti ta'a. Dhamna ani amma baadhu kun dhaqna du'aa ka'e. Yesuus wajjin duune isaa wajjin immoo du'aa kan isa qalbeeffadhaa si dhamna du'aa ka'e. Dhamni du'aa ka'e immoo waan argee ofitti tuqsiisu waan argee sitti tuqa. Gooftaa koo galanni siif haa ta'u. Kana hidhee uumee nagaan. Arraba irratti dubbataa jirtu kun arrabichi du'aa ka'eera. Du'eera bakka du'eera jechuun maal jechuudha? የሆነ ነገር ነበረ ተቀይሯል ማለት ትራንስፎርምድ ተቀይሯል ለበነ ተደባቱ ነው ዋይ ዮናስ ተወጥቆ ነው ዋይ ዮናስ ከመገርሲስ ባይዘው ዮናስ
warna nawweef warri Israa'el diina waliiti. Enna waaqayyo naannawweedhaani nan balleessaa guyyaa muraasatti ishee hafeera dhaqitti sabni kun haa deebitonna diree keessatti ta'e. Onneen Yoonaas rakkoo qabatu. Waldaa keessarra yoo onneen nama baay'ee rakkoo qaba. Bashitaa inni kaan miqanya, inni kaan hinaaftu, inni kaan jibbitu. Onnee kana baannee immoo ofumaa as teenya malee otoo TV keenya ilaalle diraamaa keenya ilaalle irra bashannannee wayya. Koottaa dhaqni ati firaatti kun dhaqna du'aa ta'edha waan ta'eef haa kabaju Yesuus. Onnee kana baateetu waa'ee diina sabboonummaa inni laatama kun sabboonummaa sin jedhamu bara. Waa Israa'el diina kooti waan ta'eef diina Israa'el achi na godheetu tarshiitti qajeelu wajjin qajeele waan Yesuus. እግዚአብሔር ርስቱን አሳልፎ ለማን ጋዜጣ waaqayyo ulfina isaa dabarsee eenyuuf ijoo isinitti hima amma takka waarii keessa waldaa kana keessa amantootuma kana qofa waa Yesuus qabu aniifati wangeela dhiinne waan deemneef waa wangeelli kun gadalii qabu abbaa biyya lagumaa warra rafan dammaqsaara waa wangeelli kun gadalii qabu nutti fakkaata miiliyoon biyokkal nama fakkaanni uumamni bakkee jiru kana keessa Yesuus Kiristoos baasaa jira waaqayyo nama rakkanne Yes, waaqayyo rakkoo namaan qabu. Waa'ee dhaqna du'aa ka'uu sanatti dhaqaa jira. Dhaqni keenya dhaqna du'aa ta'edha. Baay'ina lakkoofnu wangeelaa baay'ina miti waldaan kan ilaaluu qabu. We have to measure in Bible. Waldaan dhiibbaa uumtu akkasii. Amantoonni keenya eenyu qaba hoolaa miti hoolonni koma la baay'ee qabu tire. Hoolaa tokko fiitti tokko gaafa daftar kana qara deemteechi. Mana dhiiftee isa deemu. Tokko mojifattu waldaan egaa hunda ishee tiksiti. Waldaan bara keenyaa garuu hoolota isheen beekti. Ji'a sadiitu waldaa irraa bannee namni biyya kanallee jira na fakkaata. Dhugaa dubbachuu I'm not exaggerating. Ni wayya iddoo baay'ee garuu hoolomti ishee yoo eenyu akka taate hin beektu. Kabbadaa tola isaa caalan ji'a sadii waldaa irraa badate doonkaa. Kurnoo isaanii kurnaffaa isaanii sassaabbatan jennaan bilicicii waldaa keessa jira, kiboordii waldaa keessa jira, worshippii asitti jira, hin dafqaa hin utaalaa, gaafa sanbataa pheenxeedha, gaafa dafinoo pheenxeedha. Inni kun waldaa makaana Yesuus biiftuu warra keessatti hojjetu maqaa Yesuus. Ni akka ol kaasaa hin hojjetudha. Waldaa Kiristoosii fakkaata. Waldaa amantoonni ishee qulqullummaadhaan xiiqeffatanii jiraatan. Dhaqna du'aa ta'e baanna waan ta'e. Namtu keenya Yesuus maayina dhaqna jedhamna kan isaa miti. Obboloota koo akkuma Yesuun fayyee walli waan arge keessa jiru yoo jiraan isaan sawdaan ofaa deebi'u. Arrabi kee kanarraa arrabi bareedu jira. Dhaqni keenya dhaqna du'aa ta'e. Ameen. Dhaqna kabajamaa arraba kabajamaa baanna waan ta'e. Waaqayyo waa gargaaru kanaafi hafuurri qulqulluu gadhee kan ni taphata jechuudha. Sasteen inni jedhu kun itti fufsiisa. Namni agarmaa qammatoon as keessa namoota baay'ee gaafadhe inni kan waggaa 30 waggaa 20 kan jaarsa waldaa ta'e kan lallabaa ta'e itti fuftanii jiru. Kana hundumaa kan godhe fuula waaqayyo. Namni waan ta'e qabe tokko xumuruu kan hin danda'u paawar ta'uu kan hin danda'u if and only if hafuurri qulqulluu yoo gargaare qofa. Kana garuu waa'een beekumsa wanta akka beekumsa namoota maalitoo jedhu adiitiif malee waaqayyo hafuura qulqulluu akka waldaatti akka dhuunfaa jireenya keenyaaf kennee akka jiraatu waaqayyo hunduma keenyaa gargaara. Hafuurri qulqulluu komforterii hafuurri qulqulluu dibata ishee kan isinii dabalee fita. Hafuurri qulqulluu maaliidhaan jedhu dibata waa tokko isinitti hima. Das kan nama jedhu hafuurri qulqulluu gaafa namatti dhufu kwaalifikeeshinii nama barnoota namaa laala. Laphee namaa qofa laala. Ishee akka Yoonaas kanatti inni haqxee irri kute inni waan qurxummii irraa naftoo qurxummii tokko gashee garaa ga'e baay'ee xiqqoo tokko ture Yoonaas. Inni deemee inni madeeffate waaqayyo. Asuma waa isinitti himu waarii dhiiftanii lallaba dhiiftanii waldaa dhiiftanii warrumtii bakka antireetan deebi'as wayya. Gooftaan hunduma keenya ajabeef maalama irratti xinneeffadhee cimsadhee dubbadhu. Tokko dhaqna isin baatan dhaqna du'aa ta'ee waan ta'eef akka barbaadan hin godhina. Uffee abbaa yeekoo. Dhaqni kun dhaqna du'aa ta'eedha.
Dhaabna kana akka barbaadan hin godhina. Dhaabni kun kan qullaa'ee baay'ata guddaa tokkotti. Gatii doolaaraan hin tilmaamamne tokkotti dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dhangala'ee dhaqee bite waan ta'eef. Hin qulleessi akkamitti lan facaafafana boqonnaa 137 weedduu Waaqayyoo isa qulqullaa akkamitti ormaaf weeddinna hin ta'u. Barri miidhamuu barri koronummaa haa dheeratu malee guddoo change hin geeddarroodhanii dhaabbatanii amanamummaa isaanii agarsiisaniiru. Waaqayyo har'aa kaasee dhagna keenya kana isaaf kabajnee hafuura qulqulluu iddoo teessoo akka godhu. Hafuurri qulqulluu taa'umsa fakkaata hafuura mitiidhe hafuura deemumaa qulqulluu kana he needs holy temple iddoo taa'umsa qulqullaa'aa barbaada. Maal amatati nyaata caluma deemu qodaan ni qabnetti mana keetti dhufe qodaan ni qabne asii waa mangee naa kennite quufee dhufe jedhallee malee nyaata. Hamilee keef jedhee Dombeelee jiru quufeera jedha maalallaala. Hafuurri qulqulluus akkasuma nu keessa taa'ee hojii hojjechuu barbaada. Nama baay'ee goota gochuu barbaada. Nama baay'ee dhiibbaa uumsisuu barbaada. Garuu akka isaa godhu yaada keenya laphee keenya keessaa waan hafuura qulqulluuf itti taane gadaa dhangalaafa. Yoo waltaa jamnuu fida baay'ee. Eenyuun baabboodhee dhaqamaa gagamaan peentii akka kanaa biyya lafaaraan argita. Dubbaftee kan hin deebiin ijoollee Waaqayyo garuu garraan beeka dhugeeti. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya guuttannee akka jiraannu gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Deebiin keenya dhaabbanne Waaqayyoon kadhadha.